nagaa keessan alaman keessan saanan keessan maatiin keessan waatiin keessan naguma galata rabbiinis jira meeqa waan jedha waan dubbachuu barbaade waa'ee keenya har'a waan durdurees miti walaloos miti asoosamallee miti baacolleen miti isaan kana maraa kan dhuunfatu mata duree tokko fudhadheetiin dubbachuu jira haalanna caqasan isiniin jedha waa'ee aartii fi hogbarruu Oromoo irratti waan tokko jechuu barbaadu aartiin keenya eessa ture eessa jira eessa ga'uuf jira maalirra jira waan kana irratti illee yaada kennuu dandeessan warra viidiyoo kana ilaaltan dursa aartii jechuun maal jechuu aartiin maal of keessaa qabdi aartii jechuun kalaqa sammuu ilma namaa ta'ee kan yaada maddisiisuuf aadaa calaqqisiisuuf ergaa dabarsuuf wantoota kanaaf waan nu fayyadudha aartiin aartii keessatti aadaa kee arguu dandeessaa eenyummaa kee arguu dandeessaa calaqqee waa maraatti keessatti arguu dandeessaa waan hojjettu tokko irratti hundooftee aartii keessatti aadaan ibsadha jettee aadaa kee ibsachuu dandeessaa wantoota ammayyaa'oo ta'anillee isaan ammayyaa kan agarsiisa soon jettillee agarsiisuu dandeessaa kun isa kalaqa sammuu dhala namaati waan ta'eef waan barbaade kalaquu danda'a aartii keessatti karaa barbaade waan barbaade hojjechuu danda'a haga ergaa dabarsuuf ta'etti jechuudha aartiin Oromoos waan isaan kanarraa aartiiwwan jiran aartii kamirraa kan adda isa taasisu hin jiru aartiin Oromoos aartiidhuma hiikkadhuma aartiin qabu kana qabaa jechuudha aartiin Oromoos sirba fayyadamuun diraamaa fayyadamuun diraamaa dhedheeroo ta'uu danda'a gaggabaaboo ta'uu danda'a diraamaa kokkofalchiisoo ta'uu danda'a baacoo ta'uu danda'a isaan kunillee aartii Oromoo keessatti beekamoodha jechuudha garuu aartiin Oromoo eessa ture har'a eessa jira ifaa aartiin Oromoo yeroo hedduu ukkaamamee ture akka baduufillee ifaajjiin hedduun godhamaa ture dhiibban uummata Oromoo irra gahaa ture aartii Oromoo irras gahaa ture karaa baay'ee miidhamaa ture waltajjiitti akka dhufamee ilaalamne ta'ee namni illee aartii guddisuuf carraaqqii godhu imala dheeraa imaluu hin danda'u karaatti hafaa gufuu baay'eetti baay'ataa kun abdii kutataa abdii kutachiisuun jira lubbuu dhabamsiisuun jira waan akkasiitu ture waan hedduu keessa darbe aartiin Oromoo gufuu bu'aa bayii waa hedduu keessa ce'e har'a maalirra jira yeroo rakkisaa san keessa bu'uurri kaa'ameera haa baduus jedhamee waan hedduu irratti hojjetamu hin banne warroonni quuqama aartii saba isaanii qaban aartii kana akka hin awwaalamne akka inni durumallee akka ture ragaa ba'uuf waan kaan qabu waan hedduu hojjetaniiru isarra dhaabatee dhaloon har'a ammoo aartii kana guddisuuf waan hedduu hojjechaa jira waan hedduullee karaa ammayyaa ta'eenis karaa aadaa saba sanaa gadi hin dhiisnenis waan hedduu hojjechaa jira inni kun ta'ee osoo jiru dhiibban dur irra ture sun akkuma jiruun irraa ka'eeraayi aartii Oromoo irraa ka'eera artistoota Oromoo irraas immoo dhiibban dur ture sun ka'eera
hin kaane hagi tokkorree ka'u hin kaane. Aartiin Oromoo har'as iddoon itti gufuu keessa jiru jira. Aartiin Oromoo, aartistoonni Oromoo har'as iddoon isaan itti rakkoo keessa jiran jira. Jajjabeeffamaan jiran, waan hojjetanitti gammadaan jiran, hojjetanii bu'aan isaan irraa argatan hagamuu miti. Kuni maalirraa madde? Aartii saba kanaa guddisneedhanii ol ba'anii gadi bu'anii as deemanii achi deemanii bitaaf mirga jedhanii waan hedduu hojjetu. Hojjetanii garuu bu'aa ifaajjii isaanii san argachaa hin jirani. Bu'aa ifaajjii isaanii gongaa argachaa hin jiran. Aartistoonni hedduun, aartistoonni keessattuu saboota biroo keessatti argaman konsertii garaagaraa qopheessuun jajjabeeffamanii iddoo garaagaraatti waamamanii waan du'anii kilipni isaan qopheessan siidiin waan isaan qopheessan hedduun isaa gabaarratti gurguramee fi saansurii tokko malee iddoo barbaadanitti qaama dhimmi ilaalchisu ilaallata jedhamee yaadamuurra osoo agarsiisne galma barbaadan kireeffataniiti ta'anii iddoo isaaniitti deeggarsa waliif taasisan jira. Aartistoonni Oromoo garuu carraa akkasii kan hin qaban. Biyya keessa teenye waan argaa jirru jireenya guyyuu aartistoonni Oromoo jiraachaa jiran. Kanaaf maal ta'a gufuun kun osoo irraa ka'e? Aartistoota Oromoo jajjabeessuuf immoo VCD'n isaanii, kaasetiin isaanii, kilipin isaan qopheessan kun osoo bitamee maal ta'a? Namni hedduun bitatee osoo itti fayyadamee maal ta'a? Dhaggeeffadhee itti gammada. Kilipiin kun gaarii miti. Itti dhama'aniiti iddoo kanatti waan saba kanaan calaqqisiisa jedhaniiti isaan waan tokko kan hojjetan. Nuti immoo waan saba keenya kana mul'isuuf waan kana godheera, kanaaf binnee seenaadhaan teessisuu. Maaf waan akkasii hin goone? Maaf waliin jajjabeessin? Aartistoota keenya maaf hin jajjabeessin? Eenyu qabnu malee? Artistiin kamuu saba isaatiin haala eenyu qabu? Warroonni isa dinqisiifatan kun dabalata. Hawaasni isaan dhama'aniif sun isaan gate taanaan artistoonni sun eessa qabu? Haamilee isaanii hin cabu. Cimoodha artistoonni keenya. Akkasitti qisaasaa akkasitti hojiin isaanii dirree irratti, YouTube irratti, maal irratti osoo isaaniif galii tokko irra hin argamsiisne liqii keessa seenanii, kaan keessa seenanii viidiyoo asiin gahu, oodiyoo isaa ta'u asiin gahu. Aartistoonni kun qaama aangoo irra jiru miti. Uummata isaanii qabu. Uummata isaaniif hojjan aadaa saba kanaa calaqqisiisna, eenyummaa saba kanaa ifatti baasna, ergaa saba kanatti dabarsina jedhanii iddoo isaan carraaqanitti duuba isaanii dhaabbachuu dhiisuun keenya hojii isaanii gabaarraa binnee deeggarsa isaanii gochuu dadhabuun keenya baay'ee nama gaddisiisa. Qaamonni dhimma aartistoota keenya jajjabeessuuf maal gochaa jiru? Beeksisa garaagaraa irratti ispoonsara ta'anii fi
beeksisni garaagaraa gaafa beeksisamu kaffaltii kana gochuu tariyyoo artistoota keenya deeggarri cubbamaa taanaa artistoota yookaan kan biraa immoo deeggaruuf yookaan eebbifamoo taanaa nuti maaf hin deeggarre karaa deeggaruu qabna. Beeksisnoo qophaa'e artistoota keenya bebbeekamoo karaa miidiyaatti finnee waan beeksisuu qaban beeksisiisnee kanfaltii isaaniif kanfaluu qabna kaffallee achumaan aartii saba keenyas karaa ittiin guddisan haala mijeessu maaf hin danda'amu. Kanaaf artistoota keenya saba bal'aa kana keessatti dhalatanii saba mana bal'atu kana keessatti dhalatanii aartii waraabameen dhumne aartiin tuqamne galaana kana keessa taa'anii sababa jajjabeeffamuu dhabuutiin cinaa deemaa jiru artistoonni itti bu'ameen hojjetamne aartiin keenya galaana aartiin keenya budduuqfameen dhumu maal ta'uu isaan hin deeggarree akka isaan keessa gabbu'anii haalaan hojjetan osoo taasisne hojii isaanii yeroo mara binnee konsartii garaagaraa akka isaan qopheeffatan haala mijeessinee fi yoo isaan qopheeffatan dhiibbaa irratti gochuu dhiisnee karaa ittiin jajjabeessinu osoo hin maal ta'a. Guddina artistoota keenya guddina saba keenyaati. Hawaasa amma kana bal'atu keessa taa'anii artistuu keenya nuuf jecha aadaa keenya calaqqisiisuu saba keessaa ba'an mul'isuu ofii isaanii mul'isuu saba kana kaasanis waan baay'ee hojjetu. Garuu nuyi yookaan gara yuutiyuubitti fiignee irraa gadi buusnee sirba gaarii sirbe yookaan diraamaan kun nama hojjetetti gammadee nu gammachiisuuf inni ammas dhama'eera nu ammaaf dhama'aniifiira ergaa nuuf dabarsuuf inni bu'aa bayii ammasii darbe keessa bu'aa bayii keessa darbee bu'aa bayii keessa jira. Nu immoo maal isaa gochaa jira maal ishee gochaa jira maal isaaniif gochaa jira. Namni karuma intarneetii irra yeroo tokko akka fayyadamu maal subscribe godhaatii maal viidiyoo isaa buufannaan iddoodhuma wanta nu barbaachisu online artistoota karaa biyya keessas haa ta'u biyya alaas haa ta'u artistoota keenya biyya keessa jiranis haa ta'u ala jiranis haa ta'u jechuudha. Maal ta'a osoo deeggarre maal ta'a hunduutti dhimmee VCD isa tokko kilipii tokko sirboota hedduu of keessaa kan qabu 25 yookaan 30 kanan caalu qarshii biyya kanaatti sanaa ol garuu waan fayyaduttis waan hin fayyadamnettis kan badu kuni garuu uummata amma kana baay'atu nuusni uummata kana nuusa maali nuusni osoo baasee bite amma isaan deeggaru qarshii 25 minne qarshii tokkoon uummanni kun osoo bite amma fayyadamuu ta'u maaloo nuuf dhama'u isaaniif haa dhama'u. Ogbarruun immoo ilaallu ogbarruu afaan oromoo kitaabota seenaas haa ta'u kitaabota kalaqa sammuu dhala namaa kalaqa sammuutiin barreeffaman haa ta'u yookiin immoo ragaa qabatamaa irra dhaabatanii kitaabota seenaa barraa'u kitaabota wabii barattootaaf barraa'u kitaabonni garaagaraa meeqa keenyatu kitaabota kana bitee gabaarra kitaabota kana binnee meeqa keenyatu dubbisa kitaabota kana binnee dubbisnee irraa baruu waan tokko
binnee namoota kitaabota kana barreessan deeggaruu waan tokko ilaala. Hin binna irraa waa barra isaanis deeggarra barreessitoota keenya. Maaf aadaa akkasii dhabna? Kitaabni tokko barreeffame, wanti barreeffame marti faayidaa qaba. Faayidaa qaba. Kitaabota barreeffamanii faayidaa qaban kan immoo binnee maaf hin dubbisne? Namni tokko kitaaba tokko dhimmee hoo bite namni 11 nama kanarraa fuudhee dubbisuuf itti naanna'a. Namni 11 kitaaba namni tokko bite walirraa fuudhee dubbisuurra namni 11 kitaaba 4 walitti osoo bitee dubbisee maal ta'a? Tokkoo fi yaada namni barreessaa suni na bira geera bakka wanti barbaachisu kitaabni isaa dubbifamuudha miti. Wanti guddaan ergaa inni dabarsuu barbaadu tokkoffaa irratti ta'e barreessitoota keenya deeggaramuu qabu. Kitaabonni hedduun kitaabonni afaanota garaagaraatiin barraa'an baatilee keessatti yookiin waggaa keessatti yeroo meeqa maxxanfamuu deebi'anii. Kan keenya kan dura maxxanfamee ba'e gabaarra jira waggaa 3-4. Maafta maaloo mana baay'ee maaf isaan hin deeggaru? Maaf nama keenya faana hin ta'a? Maaf kitaabota isaan barreessan kana irraa binnee dubbisu? Ani wanti gorsi guddaan isinii dabarsu barreessitoonni keenya iddoo itti dhama'u, artistoonni keenya hojii isaaniitti iddoo dhama'u, hojii isaanii kan isaan kamitu kan artistootaas kan barreessitootaas binnee haa dubbisu. Tokkoof isaan deeggaru, tokkoof ofii keenyaaf ergaa isaan dabarsuu barbaadan hubachuudhaaf nu gargaara. Kanaaf har'a maaltu ba'e jennee gara mana maxxansaa, gara mana rabsaatti fiiguu aadaa akkasii godhachuu qabna ture. Kitaabni haaraa namni tibba kana ba'e dhimma yeroo kana irratti isaa ta'u kamtu ba'e? Mana kitaaba san rabsu dhaqne, mana rabsaa kitaabotaa dhaqne dubbisne bitachuu. Kilipii akkamitu ba'e? Sirba akkamitu ba'e? Diraamaa akkamitu ba'e? Baacosaa ta'u walaloo akkamitu ba'e? Mee maal jedha? Bitachuu. Nama 2 ta'anii dhaqne tokko bitannee hodhufne maal? Nama 3 bitanii, nama 4 ta'anii dhaqne kitaaba 1-2 bitannee walitti baafne bitannee hodhufne. Tokkoof kitaabni san bituu keenyatti dubbisnee irra ergaa gaarii, ergaa madaala kaasu argachuu dhiisuu malee. Kitaaba san waan binneef namni sun waan itti dhama'eef waan binneef qofa gammannee galla. Yaada akkasii qabaachuu qabna turre sila. Kanaafuu aadaan akkasii keenya keessa hunda keenya taa'uun jedha. Dhiifama naaf godha. Baay'ee waan ana ariifi. Kun keenya yoo barbaanne sirboota isaan itti dhama'anii too gatii ittiin argatiin isa bukootiif ergaa dabarsuudha wanti barbaachisutti jedheen YouTube irratti waan isaan upload godhan jalatti kun waan hin taane barreessa. Kana meeqan haamilee jabsina namoota lammiidha. Kana meeqan haamilee isaanii jabsina. Ni aadaa akkasii dhiisne kitaaba namni tokko barreessa. Nama tokkorraa fuunee dubbisnee akkasumaan kitaabicha waan akkasii namni sun hin fayyada hamma danda'u yaalee kana caala cimsee akka barreessu kitaaba san irratti teessoo inni kitaaba san irratti barreessine nama saniin geessanii bakka kitaaba itti aanu yookaan waan kana akkanatti fooyyessi jedhanii yaada kennuufi waan tokko kitaaba san bitanii kanaaf
kitaaba bitachuu aadaa godhannu, artistoota keenya deeggaruu aadaa godhannu, sirboota isaanii dhaggeeffachuu aadaa godhannu, kitaabota barreessitoota hedduu kitaaba kam dubbisuu aadaa godhannu, bituu aadaa godhannu, seenaadhaaf ta'as tokkoo fi kitaabota barraan bitnee osoo keenya seenaa ta'a. Dhaloonni duubaa dhufu kitaabni sun yeroo muraasan booda mana rabsaa keessaa dhabamuu danda'a. Haalota garaagaraatiin gabaarraa dhabamuu danda'a. Garuu har'a binnee keenya haa fayyadus haa baatu dhaloonni duubaa dhufu dubbisee waan akkanaatu ture, namoota yaada akkanaa qabantu ture jedhee waan san dubbisuu danda'a waan ta'eef maaloo wal kadhanna, maaloo barreessitoota jajjabeessuufis ergaa barreessitoota kanaa argachuufis kitaabota isaanii bitaa dubbisaa, maaloo sirbootas diraamas baacoos sirboota kofalchiisoo gara annoo maalidha maqaan isaa diraama gaggabaaboo kofalchiisoo isaanis bitaa dhaggeeffadhaa, daawwadhaa, itti bohaaraa, artiistootas deeggaraa. Har'aaf ergaan ani qabu taane galatooma.